Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatti fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha. Keessan jajjabeeffadha. Laayik sheer godhu hin dagatina. Kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa naannoon Oromiyaa fi naannoon giddu galeessa Itoophiyaa rakkoo godinaalee daangaa naannolee lamaan gidduu jiran irratti jiru waliin furuudhaan akka furmaata kahan waamicha taasisee jira. Dabalata isaa qabadhee jira. Oduun itti aanu lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti tibba kana milishoonni naannoo Oromiyaatii fi poolisiin naannoo Oromiyaa qindoominaan humna finxaaleessaa irratti tarkaanfii fudhataniin milkaa'ina argatan jedhamee jira. Dabalata isallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo gurguddaa argadhe jedhee jira. Tarkaanfii har'a barraaqaan bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti fudhateen bakkoota hedduu gadhiisisiisuun magaalota hedduus to'atu odeeffannoon nu gahee jira. Gama mootummaatii hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu biyya alaatiin Ameerikaan Venezuelaa irratti haleellaa raawwattee jirti. Haleellaa raawwatuun cinatti opereeshinii gaggeessiteen mootummaa yookaan pirezidaantii biyyattii haadha warra isaa wajjin qabuun gara Ameerikaa fudhattee jirti. Himannallee irratti bantee jirti. Qabxiilee himannaa isallee qabannee jirra. Biyyoonni hedduun immoo haleellaa Ameerikaa kana dura dhaabbatanii jiru. Maal jedhan kan jedhus kan biyyoota hedduu yaada qabannee jirra isin biraan geenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin kan turani bariisoo ganamooti guutuun oduu wal duraa duubaan akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Wajjin tura itti bohara. Dhaabbanni falmaa mirga namooma Itoophiyaa, Oromiyaa fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaatti miidhaa godinaalee daangaa naannolee lamaan irratti yookaan immoo lamaan gidduutti mudataa turan furuu akka qaban waamicha taasisee jira. Koomishiniin mirga namooma Itoophiyaa kun Oromiyaa fi naannoo giddu galeessa Itoophiyaa rakkoo godinaalee naannolee lamaan gidduutti jiran irratti rakkoon mudataa turuu eeruudhaan rakkoon mudataa tures miidhaa dhaqqabsiisuu ibsuudhaan naannoleen lamaan rakkoo kana furuu akka qaban waamicha taasisee jira. Akkasumas koomishinarichi ibsa baasee miidhaan godinaalee daangaa naannolee lamaanii irratti dhaqqabu lubbuu namaa kan galaafataa turee fi akkasumas qabeenya hedduu mancaasaa kan ture ta'uu ibsuudhaan naannoleen lamaan waliin ta'uudhaan rakkoon kun akka ittiin fufne furmaata kaa'uu akka qaban gaafatee jira. Akkasumas naannoleen lamaanuu rakkoo kana dura tureen namoota qe'ee isaanii irraa buqqaan qe'ee isaaniitti deebisuudhaan ijaaruu akka qaban waamicha taasisee jira. Koomishinarichi yaada kana dhiyeessuun isa waan gaarii ta'e kan barfate ta'uun ifa galaadha ta'ullee akkasumas rakkoon dhaqqabaa tures qindaa'aa fi qaama qindaa'aadhaan raawwatamaa kan ture ta'uun ni beekama. Irra caalaa rakkoon mudataa ture qaamota hidhataniin daangaa naannoo Oromiyaa ce'anii irra deddeebi'uun yeroo garagaraatti haleellaa namoota nagaa irratti raawwatamaa tureen lubbuun namoota hedduu badee jira. Yeroo sanitti furmaanni kun akka kaa'amu nageenyi akka bu'u hojjetuun kan isarraa eeggamu ture. Har'a ibsa kana yeroo inni baasutti qabeenyi hedduu irra deddeebi'uun manca'ee lubbuun namoota hedduu irra deddeebi'uun badanii yeroo badiin guddaan dhaqqabetti ta'uu hin qabu ture. Badiin guddaan akka hin dhaqqabne dursee irratti hojjetuudhaan waamichaadha taasise kana taasisuun kan isarraa eeggamu ture. Oduun itti aanu lixa Oromiyaatti tibbana poolisootaa fi akkasumas milishoonni naannoo Oromiyaa tarkaanfii humna finxaaleessaa irratti fudhataniin injifannoo argatan jedhamee jira. Opereeshinii yookaan tarkaanfii lixa Oromiyaa aanaalee garaagaraa keessatti humna finxaaleessaa waggaa 6 oliif qaamota garaagaraatiin hidhachiifamee daangaa Oromiyaa cabsee seenuun of ijaaree waggaa 6 oliif badii hangana hin jedhamne kan lubbuu namaatti fi akkasumas qabeenya raawwataa ture. Kan haala baay'ee namatti hin tollee fi nama gaddisiisu lubbuu namaa galaafataa turan qabeenya uummataa saamaa turan qabeenya uummataa mancaasaa turan irratti tarkaanfii fudhateen hedduu isaanii hojii lana taasisuun mooraalee bakkoota garaagaraatti humnoonni kun dahoo godhatuudhaan miidhaa garaagaraa uummata irratti dhaqqabsiisaa turan irrattis tarkaanfii fudhatuun hedduu barbadeessuun humnoota kanneenis hedduu bittinneessuun ofillee wareegama kaffaluun injifannoo argatan jechuudhaan gabaafamee jira. Oduun itti aanu mootummaan Bilxiginnaa basaastota hedduu gara biyyoota alaatti erguudhaan hojii basaasummaa hojjechiisuuf qophii xumuruun dhagahamee jira. Basaastota kanneen gara Awurooppaa, Ameerikaa fi akkasumas bakkoota diyaasporaan jiran hundatti bobbaasuudhaan odeeffannoo funaanuun hojii basaasummaa hojjetan jedhamee jira. Yeroo hojii basaasummaa hojjetan kanas diyaasporaa fakkaatuun namootatti dhiyaatuudhaan odeeffannoo funaanuun
hojii basaasummaa kan hojjetan kan jedhame yoo ta'u, namoonni hojii basaasummaa kanaaf gara biyya alaatti ergaman hedduun isaanii hojii kanaaf fedhii kan hin qabnee fi hedduun isaanii yoo ergaman achumaan hafuu fi golagaltummaa gaafatuu fi karoora kan qaban ta'ulleen ibsamee jira. Namoonni hojii basaasummaatti fi ergamuu fi eeraman hedduun isaanii gubbollee kennuudhaan gara Kanaadaatti fi Ameerikaatti akka ramadaman gaafataa kan jiran ta'ulleen dhagahamee jira. Kunis achiin hafuuf haala mijeeffatuuf jedhamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli har'a Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota waraana bilisummaa Oromootti fi akkasumas loltoota mootummaa gidduutti gaggeeffamee oolee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a barraaqan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Bakkoota garaagaraatti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo gurguddaa galmeesse jedhee jira. Tarkaanfii har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti fudhateen humnoota mootummaa bakkoota hedduu gadi dhiisisiisuun bakkoota lola itti gaggeesse hedduu to'atuun akkasumas magaalota hedduu irratti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen humnoota mootummaa magaalota hedduu keessaa yaasuun magaalota hedduullee to'atuu odeeffannoo baaseen ibsee jira. Haleellaa wal fakkaataa har'a barraaqan bakkoota garaagaraatti humnoota mootummaa irratti raawwate kanaan magaalota hedduu irratti tarkaanfii fudhateen humnoota mootummaa yoo xiqqaate magaalota sadii keessaa yaasuudhaan magaalota sadii qulqulleessuun to'annoo humna waraana mootummaatii fi caasaa mootummaatiin ala taasisuun bilisoomsa jechuudhaan maddeen odeeffannoo ibsanii jiru. Hunda caalaa zoonii giddugalaatti har'a bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa akka dhaqqabsiise odeeffannoo nu ga'ee jira. Odeeffannoo kanneenii fi yeroo itti aanutti guutuu isaa isin biraan kan geenyu ta'a. Kun akkuma jirutti ta'e Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwateen miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu kan beeksise yoo ta'u, haaluma kanaan kibba baha Oromiyaa Arsii baha aanaa Roobee Diidaa ganda walta'ii jedhamutti muddee 31/2025 humnoota mootummaa maqaa sakattaa jedhuun waraana bilisummaa Oromoo barbaaddee itti dhayite hattee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 7 madeessee kan hafte immoo bittinneessuun gara irraa dhuftetti deebisuudhaan injifannoo irratti argatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun lixa Oromiyaa Wallagga Bahaa aanaa Gudayyaa Biilatti haleellaa humnoota mootummaa maqaa gibira sassaabuu jedhuun uummata walgahii baasuudhaan hiraarsaa turte irratti tarkaanfii fudhatee 2 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee kaan immoo baqachiisuun AKM 2 irraa hiikkatullee odeeffannoon achirraa nu ga'e ibsee jira. Achuma lixa Oromiyaa Bunnoo Baddellee aanaa Daaboo Hannaatti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatu kana dura isiniin geennee turre. Dabalata isaa qabna amajjii 1/2026 Bunnoo Baddellee aanaa Daaboo Hannaa ganda Tuulama jedhamutti mooraa waraana mootummaa irratti haleellaa raawwatuun miidhaa dhaqqabsiisuu isiniin geennee turre. Haleellaa raawwateen loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 10 immoo madeessuun AKM 6 irraa hiikkatuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon dabalataa nu gahee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti maaltu jedhame kan jedhu odeeffannoo argachuuf yaallee turre. Wanti jedhame hin jiru yookaan immoo odeeffannoon nu gahe hin jiru. Yeroo odeeffannoo argannetti kan isiniin geenyu ta'ullee mootummaalleen gama isaatti guutuu Oromiyaa keessatti oopereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu odeeffannoo maddeen isaanii irraa ba'an ibsanii jiru. Humna guddaa bobbaasu guutuu Oromiyaa keessatti oopereeshinii gaggeessaa jiruunis hidhattoonni hedduun harka kennataa jiran jechuudhaan mootummaan kan beeksise yoo ta'u, hidhattoonni harka kennatan kan hin jirre ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo immoo beeksisee jira. Oduun kun oduu ammeedha yookaan immoo breaking news. Ameerikaan Venezuelaa irratti haleellaa cimaa raawwattee jirti yookaan immoo lola bantee jirti. Lola banteenis pirezidaantii biyyattii to'achuu beeksiftee jirti. Doorsisa yeroo dheeraa booda Ameerikaan har'a haleellaa yookaan immoo waraana Venezuelaa irratti kan bante yoo ta'u, haleellaa raawwatteenis dhoohinsi gurguddaan magaalaa guddoo biyyattii Caracas keessatti dhagahame jedhamee jira. Haleellaan Ameerikaan raawwatte kun buufata waraana biyyattii dabalatee bakkeewwan hedduu irratti akka ta'es maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Buufataalee waraana Venezuelaa irratti haleellaan akka raawwatamus ajajni kan darbe pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp irraa akka ta'es gabaafamee jira. Waldura dhaabbannaan Ameerikaa fi Venezuelaa kan bubbulee yoo ta'u, pirezidaantiin Venezuelaa Nikolaas Maaduroon qoricha sammuu nama hadoochuu gara US'tti ergaa jechuudhaan Tiraamp akeekkachiisaa ture. Akeekkachiisa yeroo dheeraa booda har'a haleellaa ifaan ifatti Venezuelaa irratti raawwattee jirti. Waraana Ameerikaan Venezuelaa irratti bante kana Venezuelaan cimsitee balaaleffattee jirti, cimsitee himattee jirti. Mootummaan Venezuelaa ibsa baaseen US seera idil addunyaa cabsuun haleellaa waraana daangaa biyyattii sarbe
gaggeessuu beeksiftee jirti. Akkasumas haleellaan Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte seera idil addunyaa kan cabsee fi seera idil addunyaa duratti fudhatama kan hin qabne jechuun balaaleffattee jirti. Akkasumas Veenzuweelaan erga Ameerikaan haleellaa irratti raawwattee booda haleellaa irratti raawwatame cimsitee balaaleffatuun labsii yeroo muddamallee labsitee jirti. Tarkaanfiin humni waraana Ameerikaa magaalaa guddoo Veenzuweelaa Karaakaas irratti fudhates erga bara waraana ololaa as isa guddaadhaa fi kan jalqabaatti jedhamee jira. Haleellaan Ameerikaa kun hanga baha Kaariibiyaan, Paasifikii fi akkasumas iddoowwan garaagaraatti kan babal'ate yoo ta'u hanga ammaatti namoonni 110 ajjeefamuun himamee jira. Akkasumas waraanni Ameerikaa haleellaa hanga ammaatti raawwateen taankariiwwan boba'aa qoqqobbii jala jiran 2 kan to'ate ta'uun gabaafamee jira. Kan biroollee adamsaa jiraachuun himamee jira. Haleellaa Ameerikaan irratti raawwatte kana hordofuun mootummaan Veenzuweelaa ibsoota jajjaboo hedduu kan baase yoo ta'u deeggartoonni fi akkasumas michoonni biyyattii yeroo murteessaa kanatti akka bira dhaabatanis waamicha taasisee jira. Hunda caalaa biyyoonni sirna sooshaalizimii hordofan akka dirmataniif waamicha yoo taasisu erga waamicha taasisee booda irra isaa waliin waraana Ameerikaatiin to'atamuun isaa gabaafamee jira. Isa kanas pirezidaanti Tiraamp ibsa miidiyaa hawaasaa irratti maxxanseen US Niikoolaas Maaduroo haadha warra isaa waliin qabuun Veenzuweelaa keessaa fuutee baaftee jechuudhaan ibsee jira. Opereeshiniin haadha warra isaatti fi pirezidaanti Maaduroo ittiin to'atame kun kan gaggeeffame jedhame humnoota seera kabachiistota Ameerikaa waliin ta'uudhaan kan raawwatame jedhamee jira. Pirezidaantichis haadha warra isaa wajjin gara Ameerikaa erga fudhatame booda bulchiinsa kibba Niiwuorkitti himannaan irratti banamu abbaan alangaa US Pam Bondi ibsee jira. Himannaanis irratti baname kan jedhame tokkoffaa sochii qoricha sammuu nama hadoochuu kan wal qabate yoo ta'u naarkoo terrorizim konspiraasii kan jedhamuun akka ta'es ifoomee jira. Inni lammaffaan daldala kookeenitiin kan himatame yoo ta'u sadaffaan meeshaalee waraanaa ammayyaa meeshingaanii fi akkasumas kanneen salphaatti waa barbadeessuu danda'an hidhachuu akkasumas meeshaalee US barbadeessuu irratti xiyyeeffatan hidhachuu jechuudhaan himanni irratti banamuun gabaafamee jira. Lola Ameerikaan Veenzuweelaa irratti bante kana biyyoonni hedduun harka keessaa hin qabnu jechuudhaan michoota Ameerikaa dabalatee yaada kan kennan jiru. Haaluma kanaan haleellaa Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte kana yookiin ani harka keessaa hin qabu jettee jirti. Akkasumas Iraan illeen haleellaa Ameerikaan Veenzuweelaa irratti raawwatte kana balaaleffattee jirti. Kun birmadummaa biyya tokkoo cabsuudha jechuudhaan kan balaaleffatte yoo ta'u pirezidaanti Tiraamp immoo haleellaa birmadummaa biyya tokkoo sarbee kana raawwatu isaatiin baalageedha jechuudhaan arrabsoodhaan ibsitee jirti. Akkasumas biyyoonni naannawa san jiran muddama hamaa keessa galanii jiru. Kolombiyaan waraana ishii bobbaaftee jirti. Hindilleen haleellaa Ameerikaa kana balaaleffattee jirti. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbi isiniif haa baay'atu nagatti nuu tura.